Itoophiyaatti uummanni lakkoofsaan baay'eetaan qonnaan bulaa hoggaa ta'u isaanis baay'ina parsantiin 85 ol ta'e jireenyi hawaasa biyyattii qonnaan bulummaa irratti kan hirkate hoggaa ta'u irra caalaan isaaniitis sababa kanaan jireenya baadiyyummaatii fi oomishaaleen qonnaa kanneen qonnaan bulaa biyya keenyaatiin ergaman al-ergi sharafa guddina diinagdee biyya keenyaatiif parsantii 77.2 ol ta'e kan al-ergi qonnaan bulaan biyya keenya oomishuun biyyi keenya guddina diinagdeedhaa yeroodhaaf yerootti kan argattudha. Kana keessaa immoo inni tokko jimaa ta'uu isaa ifatti kan beekamuu qabudha. Kabajamtoota daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya diinagdee biyya keenyaatii fi oomisha jimaadhaa jiru irratti qophii qabannee isin biraan geenya. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Jimaan oomishaalee qonnaan bulaan biyya keenya oomishu keessaa tokko ta'uun kan alatti ergamee biyya keenyaatiif galii guddaa kan argamsiisaa jirudha. Itoophiyaan karaa bahatiin kan oomishamu jimaan biyyoota ollaa akka Jibuutii, Soomalilaandii, Soomaaliyaadhaa fi akkasuma biyyoota baha fagoodhaatii kaasee hanga Awurooppaatti ergamuudhaanis sharafa biyya keenyaa parsantii guddaa kan argamsiisu oomisha jimaa ta'uun isaa beekamaadha. Akka gabaasa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaatti biyyi keenya baroota muraasa keessa oomisha jimaa doolaara Ameerikaa miliyoona 116.5 ol akka baasu gara gabaa biyya alatti ergitee akka jirtu gabaasa isaa kan bara 2021 keessa bahee ibseeti jira. Al-ergi jimaa kan baruma kana keessa parsantii 69 dabaluun oomishoota biroo kanneen akka bunaa fi jibrii fi foonii kanneen akka kan fakkaatan dhibbeettaa guddaadhaan kan caale ta'uu isaa ragaan kun ni ibsa. Al-ergi oomisha jimaa kun bara 2020 hanga 2025 keessa parsantiin 42 dabaluun tooniin 67 irraa gara toonii 86tti kan ol guddate yoo ta'u kanumaan bunaa fi warqii ilillitti aanee sadarkaa sadaffaa qabachuu dandeetti jira. Bara 2025 dura immoo jimaan sadarkaa afraffaa irra yeroo turu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa gabaa naannolee yookaan Ethiopian Ministry of the Trade of Regional Integration bara 2022 keessa gabaasa paarlaamaa irratti raawwii hojii ji'a 8 dhiyeesseen ji'a 8 dabre qofatti jimaan toonii miliyoona 44 alatti erguun galii doolaara Ameerikaa miliyoona 280 argachuu ibseetti ture. Akka gabaasa baankii biyyoolessaa fi ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannolee kanatti gabaan jimaa kan al-ergii saffisaan dabalaa akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u kana malees akkuma hammaataan isaa gatiin isaatis dabalaa sharafa biyya alaa argamsiisu bu'aa ol'aanaa galmeessisaa akka jirus kan agarsiisudha. Kana malees oomishni jimaa oomishoota hedduu irraa kan hojjetamu kanneen abbaa taayitaa fi ministeeronni adda addaa irratti hojjetamuun kanneen akka bunaa fi warqeen qixxaahuu osoo irratti hojjetame hagam takka guddina diinagdee biyya tanaatiif jijjiirama lammiilee jijjiiruu akka danda'u tilmaamuun nama hin rakkisu. Biyya keenya keessatti jimaan hiyyeessa lakkoofsa hin qabneef carraa hojii uumuun beekama. Ooyiruudhaa guuramee bahee gurguramee hanga dhumutti sadarkaa kana keessa dabru hundatti carraa hojii uumaati jira. Carraa hojii kanaan lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman jireenya isaanii ittiin gaggeeffachaa akka jiran ni beekama. Gabaasni kun kanumaan al-ergi jimaa karaa seeraatiin gaggeeffamaa qofarraa kan bahe hoggaa ta'u kanneen seeraan alaatiin biyya alaatiitti gurguramu immoo tilmaama keessa osoo hin galin kan qophaa'e ta'uu isaa ni beekama. Kanaafuu mootummaan fi uummanni biyya tanaa guddina biyyattiitiif oomisha guddaa fi gumaacha olaanaa kan qabu jimaan irratti hojjetamee silaa diinagdee biyya teenyaa tarkaanfii hedduun jijjiiruu akka danda'u ogeeyyiin diinagdee dhimma kana qoratan ni himan. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannolee baroota as aanan al-ergi jimaa akka gadi bu'ee fi ifa kan godhe ture hoggaa ta'u rakkoon kunis sababa guddaan daldala seeraan alaa yookaan kontirbaandii qaraxa humnaa olii
gatiin qaraxa jimaa al ergamu doolaara 5 irraa gara 10tti ol guddachuu fi adeemsa gumurukaa fi keellaan irratti hundaa'uudhaan walumaa galatti kafaltiin daldaltoota jimaadhaa kanneen dabarsanii gabaa jiddu galeessaatiif dhiyaatan qaraxaa fi saamichi garaagaraa kallattii seer-dhabeessummaatiin irratti gaggeeffamu kunis sababoota gadi bu'iinsa dhiyeessi jimaa biyyi keenya biyyoota ollaatii fi naannolee akkasuma gabaa biyya keessaatiif dhiyeessituuf irratti dhiibbaa akka godhees gabaasni kun mirkaneesseeti jira. Seeronni fi qajeelfamni farra jimaa maqaa daldala seeraan alaa maqsuutiin bahaa kanneen akka qajeelfama kan bahan kanneen akka qajeelfama qindoomina iddoo hojii keellaa lakkoofsa 12 bara 2015 dhuma bara 2022 bahuu isaanii ni yaadatama. Qajeelfamichi daldala jimaa biyya keessaa kiiloo tokko irratti qarshii 17 qaraxaa jira. Al ergii irratti immoo kiiloo tokko irratti qarshii 10 qaraxama. Tana gabaan uggurri kootaa jimaa kana keessaa kiiloon 17,000tti daangeffamee erga qajeelfamichi hojiirra oolee fi uggurri kootaa jimaa raawwachiifamuu jalqabee gatiin jimaa gadi bu'ee daldalaan gabaa jimaa keessaa bahee qonnaan bulaan nama jimaa isaa irraa bitu dhabuun rakkoo hammaataaf saaxilamuu isaa ni eera. Rakkoon qonnaan bulaa keenyaa daldala jimaatii fi gabaa jimaa dhabuu irraasis beelaan waxalamuudhaa fi ilmaan barsiifachuu irraa barneen barnootaa irraa harcaasifamuun hanni daldala jimaa keessa seenuun daldaltoonni faayidaa dhuunfaatiif dursanis caasaa daldalaa jimaa keessatti baay'ifachuun akkasumas dhimma jimaa siyaaseeffame keessattuu gama siyaasaa diinagdee irratti dhiibamuudhaan daranuu rakkoo jiru kan guddise. Kun ammoo hawaasni miliyoona 6 ol ta'an kufaatii diinagdeetiif akka saaxilaman godheeti jira jechuun gabaasni bahe kun ni ifoomsa. Jimaan sharafa alaa fiduu fi biyya keessatti carraa hojii namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif uumuun ni beekama. Amma erga daldalli jimaa kufee fi seera qabeessummaan isaa dhabee itti fufee qonnaan bulaan keenyaas diinagdeedhaan kufee waldoonni jimaa daldalu kan biyya keessaa fi biyya alatti ergu 450 ol ta'an gabaa jimaa keessaa bahuun dargaggoonni 150 ol ta'an tilmaamamu hojii ala ta'anii hojii dhabdummaadhaaf saaxilamuun gaafiin hawaasni dhimma kana irratti immoo mootummaadhaan gaafateen amman dura karaa miseensa paarlaamaa kabajamoo obbo Maammaq Qophee gaafachuun ragaa yeroo dhihooti. Caffee Oromiyaa keessattis gaafiin ummataa kun kabajamoo Sheek Muusaa Soaalaatiin gaafatamuun ragaa dabalataati. Ta'us ammoo mootummaan dhimma daldala jimaa seera qabeessummaa oomisha guddaa biyyattii ta'uu fi oomisha Itoophiyaan gabaa addunyaatiif dhiyeessitu tahee hin murtooyne. Ilaalchi oomisha jimaaf lammiileen biyya kanaa qabdu akka qajeelu hin goone. Garuu mootummaan jimaan oomisha sharafa guddaa galchu ta'uu ni amana. Maaliif dhimmi daldala jimaa kun qajeeluu akka dadhabees wanti ifatti beekamu hin jiru. Harargee keessatti kuduraadhaa fi muduraan midhaan nyaataa oomisha Oromiyaa gara olii yookaan Arsii, Wallagga, Shawaa fi kanneen kana keessaa dhiyaatan kan oomisha jimaatiin irraa akkasuma qonnaan bulaan jimaa oomishu jimaa gurguruudhaan midhaan nyaataa boqqolloo, garbuudhaa fi kanneen kana fakkaatan kan ittiin bitatu. Ammoo erga gabaan jimaa kuftee fi rakkoon daldala jimaa keessatti dhalatte as rakkoon beelaa saaxilamuu fi sababa kanaanis oomishni biyya keenyaa midhaan keessattuu midhaan nyaataa biyya keessatti kallattii garaagaraatiin gabaadhaaf dhiyaatu akka hin gurguramne godhuu irratti dhiibbaa qabatamaa kan fidedha. Rakkoon diinagdee kaafne kun kanneen akka miidhamu namoota dhuunfaa fi garee uummata tokko qofa osoo hin taane biyyattii guutuun sharafa alaa kan jimaan argamsiisuu qabu osoo hin arganne biyya keessatti carraan hojii dhiphachuun dargaggoonni hedduun hojiidhaan ala ta'uun diinagdee biyya teenyaa irratti dhiibbaa olaanaa qabu ni hubatama. Ammas rakkoon daldala jimaa garee siyaasaa fi biyyaa fi daldaltootaan dhuunfatamuun isaa ni mul'ata. Geejjibni jimaa gabaa gara jiddugalaa biyyattiitti fidu saamicha qabeenya bira dabree lubbuun namoota hedduu sababa kanaaf ajjeefamuun itti fufteeti jirti. Waa'ee jimaa ilaalchisee ilaalchi jiru dogoggora ta'uu kan hubatu hawaasni keenya rakkoo kana furuuf kan humna qabu mootummaa qofa je'ee amana. Ammas taanaan hawaasni baha Oromiyaa dhibbeentaan 95 jireenyi isaanii jimaa irratti kan hirkatedha. Kanaafuu mootummaan rakkoo daldala jimaa keessa hawaasa danqaa jiru xiyyeeffannoon furuu qaba. Dabalataan ammoo keessattuu ajjechaan shifeerrotiidhaa fi abbootii qabeenya jimaa
akkasuma ijoollee daldaltoota jimaa irratti gaggeeffamuu fi saamichi magaalota eega seenan booda dhiibbaan kallattiin garaagaraa jimaa irratti ta'uu walumaa galattuu hamileen daldala jimaadhaa kanneen biyya keenya keessatti kallattii garaagaraatiin gaggeeffamu akka hir'atu godheeti jira. Mootummaan dhimma kana immoo kallattiidhaan xiyyeeffannoo guddaa kennee fi hawaasni keenya kan oomishni jireenyi isaanii oomisha jimaa irratti hirkate furmaata waaraa akka argatu akka godhu kallattiidhaan gaafii kallattiilee garaagaraatii fi keessoodhaa fi alaan dhimma kana gaafachuun kan itti fufanii fi fuulduraas gaafiin kun osoo deebisaa hin argatin waan bubbuleef fuulduraaf mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee akka gaafii kanaaf deebisaa gayaadhaa fi furmaata waaraa akka fidu sagantaa keenyaatiin dhaamsa keenya goone kan dabarru ta'a. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya dhimma jimaa irratti isiniif dhiyeessine asirratti goolabna. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana ta'uu keessaniif galatooma. Lammii miidiyaa subscribe, like, share godhaa isiniin jenna.